شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وان هدونا مجمتشيسو بيكينا كيستي حافظ قرآن علماء بك غرغرات الرابيوتا غرغرات الراباني أكنت بايأتني ملأتون جمتشو قدادا. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel يزالت أرجمتن ويلكام شماركفوني هوندي كيسنو على في كيساتيكا قد أمانتي كتا غند أسون جنة هندومتي كيسنو بجراتن يردفتوتا كيا وروني جلق أبرهان غمان وردفتن هدو تكوناف غلطوما وروني هرواتاتن اللي ويلكام بغانا غانغاما يوتيوب channel كيا رفتني سيسي مردجرا سينا سبسكرايب لايك شير غدا وروني درالي لايك شير غچون دغتينا هدونا فكلاتوما هندومتي كيسنو بغجراتني إيجا هردفتوتا كيا غمچون علمي غمچون قرآن غمچون بيوتا كينا كيستي درغمي قرآن تاسني بيوتا غرغرات الرادفاني والله هدو تكون مغمچيسا إسلامما أكنت بايأتني والغاني قرآن درغمي غوچون بايئت وان كنرنا مغمچيسو تكوان براهين جرو جچودا ربي بيتين أكنت إسلام نوف بايئسي أكنت إسلام بايئتي أني حافظ القرآن درغمي والتاسيسون وان بايئنا مغمچيسو دا هدو تكون متولا ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر الله أكبر. هدوان نمغمچيسو دا جچودا بيكينا كيستي وان بريدا دلغا ماجرا جچودا ما شاء الله تبارك الله. ربين أكانما والدرغمي قرآن درغمان كانتي هندا كينا نما قرآن قرأي درغمي قرآن تأو ربنا هاتاسيسو إن شاء الله نما براتي برسيسو نما صدركا قلما قدا أرقاي ملأتو روكيان إثيوبيا كيسا روكيان صدركا صدفا باتي nu gammachiiste rabbi addunyaa akiraa isii haa gammachiisu. Sadarkaa qura'aanatiin Itoophiyaa keessa sadaffaa baate biyya keenya sadarkaa tokkoffaa sadaffaa galmeessiste jechuudha. Rabbiin hunduma kennaa rabbi akkas nu haa taasisu. Nama boru ofillee baratee boru biyyattillee abdii godhee mul'atu rabbi nu haa taasisu. Maasha Allah tabaarakallah. Waan baay'ee tokko nama gammachiisu baay'inni namaa diini rabbiitiin bal'atuun biyyi keenya akkanatti baay'ee tokko nama gammachiisa. Hedduu waan biyya namaa keessatti hawwan biyya ofii keessatti arguun kun waan guddaa tokko wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Maasha Allah tabaarakallah. Rabbi akkanallee ammallee ulamaa'ii barattoota diinii islaama ammallee rabbiin nuuf haa baay'isu. Dorgommii qura'aanaa jechuun haamilee nu hoo maaltu nutti dhagamaatu natti mul'ataa jechuudha. Yoo akkanatti biyya keenya keessatti dorgommii qura'aanaa taasisan biyyoota garaagaraatti irraallee akkasuma dhufanii dorgommii qura'aanaa taasisanii maasha Allah tabaarakallah. Yaa rabbii keenya yoomuu akkanatti dorgommii qura'aanaa yoomuu wal ga'u rabbi haa taasisu. Waan baay'ee tokko nama gammachiisu. Rabbiin ulamaa'ii keenya umrii nuuf haa dheeressu. Jazaan isaanii jazaa guddaadha. Jazaa ulamaa'ii keenya laakkaa'ameen dhufu. Laakkaa'ameen dhumu yoomuu maal jechuudha jazaan ulamaa'ii keenya jechuun ifa keenya jechuudha. Ifa wallaadummarraa dukkanarraa gara ifaa baanuti jechuudha. Ulamaa'iin keenya jechuun ulamaa'iin gaaddisa jechuudha. Ulamaa'iin furtuu wallaala fi dukkanaati. Rabbiin umrii nuuf haa dheeressu ammallee nuuf haa baay'isu. Ulamaa'illee baratallee baay'ee tokko nama gammachiisa. Akkanatti wal ga'anii mul'achuun baay'ee namni alama addunyaa irraa dhufetti baay'atee baay'ee tokko hedduu takka nama gammachiisa jechuudha. Akkanatti namni biyya garaagaraati irraa dhufee biyya keenyatti baay'ate yeroo akkanatti arginu kan wallahi hedduu tokko nama gammachiisa jechuudha. Diinii islaamatiin faayamanii dorgommii qura'aanaa taasisan kana hedduu nama gammachiisa. Biyya keenya keessatti biyyoonni garaagaraa dhufanii biyya keenya keessatti dorgommii qura'aanaa taasisanii maasha Allah tabaarakallah. Ka dhufe hunda rabbiin irra haa jaalatu. Akkasuma biyyoota hedduu keessaa dhufanii jechuudha. Hatta biyya Yamanii keessallee
dubartii sadarkaa lammaffaa akkasuma keenya sadaffaadha. Hedduu tokko nama gammachiisa guyyaa kaleessa guyyaa dheengaddaati jechuudha. Haala nama gammachiisuun Itoophiyaa seenaa galmeessiste jechuudha. Ruqiyaan jechuudha. Seenaa Itoophiyaa qura'aanan dorgommii qura'aanatiin jechuudha. Baay'ee baay'ee tokko nama gammachiisa. Namni akkanatti hifzii qura'aanaa dorgommii qura'aanaa akkanatti baay'atuun waan nama gammachiise yaani seenaa yoo mutu yaani gammachuudha yaani biyyi keenya akkanatti namni baay'een argamee akka nama aalama addunyaa yaani kuuraa daawwatuutti fakkaata osoo hin taane maashaallah tabaarakallah ilmi rabbiitiif dorgommii akkana baay'atanii mul'atu waan baay'ee tokko nama gammachiisu seenaa boonsaa jechuudha. Maashaallah tabaarakallah rabbiin جنة الفردوس إنسان وفق علماء كنا برمس ديني ربي بابل إساني برجون كان أفنى مفيدا جتولا أما اللي أكما اتهافو درقومين قرآن سي قرآن ما شاء الله تبارك الله يا رب نولي مصدر كاكنا نقاي إن شاء الله قرآن نولافزي أكسومك أمريا وبليتي تينا ربي أما اللي صدركا أما صدركا صدفا باتي صدركا يرو اتعانو نما تقفا بو ربي سيحاتا سيسو إن شاء الله نما سر لالين اللي برو وبرتي بك قدا قو ربي نحاتا سيسو ما شاء الله تبارك الله ربين أما اللي يعدى مراد كيسي فاقتو كامريا وبلتي تينا درقمي قرآنة صدفا قلمي سيتي بيتينا نبون سيتي بلتي تينا akkasumas illee rabbi si haa gammachiisu hurroota si wajjin dorgommii godhanillee akkasuma rabbiin hunduma ulamaa'ii kennaa hunduma isaaniitu ka biyyoota garaagaraa dhufanillee rabbi jazaa isaanii jannatal firdoosin haa godhu hedduu tokko ani biyya keenyallee biyya Itoophiyaa biyya Najjaashii jedhanii hedduu biyya keenya du'aayii godhanii biyya keenya hedduu biyya Itoophiyaa biyya ardii Itoophiyaa dachee Itoophiyaa jedhanii hedduu du'aayii godhanii maasha Allah biyyateen ammallee sadarkaa kana caalu taatee mul'atu rabbi nu haa taasisu hedduu tokko biyyoonni garaagaraa dhufanillee hedduu tokko nu gammachiisanii hordoftoota kiyya hedduu nu gammachiisee biyya keenya keessatti akkanatti dorgommiin quraanaa hifziin quraanaa mul'atuun hedduu tokko nu gammachiisee namni hunduu akkasuma gammadaa maasha Allah Allahu akbar maasha Allah Allahu akbar waan hedduu tokko maasha Allah tabaarakallah namatti toluudha akkasii egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa haga viidiyoo biraati waliin gaarii